Eh, لا إله إلا الله إيه بدوري ila jarana maal jedhan beeyta haadha faatee minaamin jettan jarana ragaa malee gandummaa minaamina aisaram ragaa fida ragaa abbaa fedhee haa ta'u fida kanama ajjeesaa qalaa hidhaa baga akkay gootan ka jedhu jiraannan fida namni tokkittiin hin hafu achiin gara kaan ebalu hin jedhina baay'izawee waa isinii himu waa isinii hima warri kaayiroo kun seera sodaata du'ee osoo ta'e daangaan darbu akka boru hudduun mukti muddu galuun beeka waan ta'eef. جنرال Saniif jecha namni daangaa darbu hin jiru. جنرال أنا ما صار شكا فيديو أصلا شكا نو انجر والله أما أما كترتيب أنك بقول شكا أولا لطفنا والله انجرون أن أبدي نما أجيس انجر يسول لجرو Baay'izawee waa isinii himu obboleesso biyya faranjii keessa jiraatanii wallaahi billaahi dubbiin teessan ta warra biyya faranjii ta warra biyya arabaati ol ulfaatti warri biyya arabaa jalaa baduulleen ba isin eessa abbaa keessanii baduu hin dandeettan ufeegaa borumaafu wanni kun bada eeggadha hin salphattan. كغربا كنا ميتي كغربا كنا جنرال سي إرجع جد بوبي سكورة يا وجرو Bubbee saguree illee qaruuti ante waan hamaan dubbat. انجر غويا جولة هررجع غويا أيانا تو كوكابي كلها أركيساتو انجر إنله سمعت أنت ما إذا كنوا جنرال سي إرجع كوي كغربا كنا إن لطفني صوبا إن صوبا جنرال أنو ترجع جرا جوار إنجرو اللطفني كغربا ونا جوار سيو جوار ما يون كلا جد سانجتشون اللطف صوبا Ma video ka jecha isaatiin malee ka inni waan badaa qaba. جوار ما يون كلا جد بيرا ترى ونا يمكن إيسي Isaa miti jecha biraa qaba jecha biraa. उसमें नहीं जाए Sakka jawaariin hin qarlaa jedhu dhiisi jecha biraa qaba. si dhageeffadhu kuna jecha biraa qaba. السلام عليكم Waalaikum salaam. جرتو أنت نعم. وين رموني خبرات إذا بابو سير كوبي 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 تاغري لا تبي براتي أصلا إن أقدر تو تجي لاتي ده مجامع لا تفيرا كبراري سمعت تفهمي دي lattafamee qaamaasu ajjeesaa nama diinii namaa irra jiru gurbaan yang kedua mata kami مكا إيسا مرة باسني مكا مرة والله dhiiga namaatu irra jira wallah listi ya versulle galchan war federal adra Farsoolleen saburaa ta'ee dhufeera. wallahi Amma waan laal ijoolleen amma maqaan keessan laxxafamee irra dubbii hamaa deemtanii ammallee dubbattan dubbiin keessan isinii cimu. Badiin qaraa hanqatee ka biraa ofiit dabalaartan. Wallaahi billahi ijoolleen asirra laal eega maqaan jaraa laxxafame waan badaa asirra baatanii dubbattan isinii dhumatteen isinirra xiyyeeffatamtan. أما مال تبي تاجر مال غرو كبا keessa يبي kureellee ati تاجر qullaa harkisteedhani Abo sare waa'ee amantiilee kana dura haada walii qabna yoo viidiyoo kiyya katas argitu taate waa'ee kiyya dhiisi jalbaan hundi annaman qalle abbo Basa hunda isaatu jiloolleen keessa dubbachuu ture. Tokkosii naan jedha tokko jala deeme. ani bubbee Bilookii ta'eera barmana kiyya saaraa gadi kun. wanta kibbiyoo gartan isinummaan ufita jawaarii keessa kureeta guyyaa ayyaanaa sanna ergante akkam godhu si erganii jiranii Ergaanatu jawaaritti erga bannaati natti ergi. wallaahi si erganii wallahi na erganta guyyaa ayyaanaa sun Aboo natti ergi bannaati maa waajjee seereen tume itti ergi wallaahi itti ergi jawaarii natti ergi. wallaahi itti ergi Bubbeen illee hin qabaantee viidiyoo. مال بل Bubbee faawulii tutteerta. annama laa generaal viidiyoo namaa yoo barbaaddan kakamuutu yoo ka dhabdan ta'e na gaafadha tokkochisaa nafa na bira abboo Warri bilookii ta'e mana kiyyaa jala deemee asillee qabamu askan viidiyoo kiyya yoo jiraate hawaasa oromoo nama kumaati baca askan Koi bubbee mee kiyyaa fi kadhoon birfiti kiyyumaaf kadhoon birfiti. tombir kadhatu malee maal qabaree ba hasan azaaba rabbii jedhi nadhiis
bilisa bahe mire. Laa dhombiriin kun qaruuti ante. Jiloolleen Nu bari jaarsummaan nu arrabsanii bari isin gadheedha. Ati jaarsummaa molii jira bar. Qoon birkatti kadhate tokko fida. Wallahi dhombiriin kun qaruute. Ayin arga qaruute baay'ee qaruute ante nama bilchaat. Isa bichaa miti. Maarqoosillee maal akka ta'an waalumatu akka isaa rabbi isa baasuuf ta'e hin beeku. Inni illee nama namarraa kadhata. Oi Hasan kau ka jedhu wanno sila kam asaafi galchitanii ittida. Saafiin galee bar maa galuu qaba. Saafi bar kuni saafi asaniin kun edee ergee bar Jawaar ganama irri baagee bosote abbo. Tu kalee derge kalee saafisan. Galuu qaba. Ammallee kana laal bubbee jettan kanallee jiloolleen Warri kabubbee letan kana jedhu kun abboota balaa ishaan akka ijoollee suutii qabu akka bubbee lafa kaa'uti dhuguun kamiin. Bubbee wal jalanyaan hunduu bahuu qaba dhageeffadhu. Bubbee jiloolleen bahuu qaba. Maal shakkaa Video fiti jiloo miti. Anamma tiyya qaba qo'a tiyyatti deebina. Anamma tiyyatti deebi'a qo'a. Ammaal shakkaa rabeetani. Gaafa kana geessanii warra wal qaluuf wal tumu kana geessanii nama arrabsullee jedhanii akkan dhufne nafaas. Wallahi achi booda Dhageeffadhu sitti maasan waan dhufuu heddu sitti maa dhageeffadhu amma fuulduratti. Namoota asirraa ganda namaatiif nama du'e goota qabrii baasee arrabsu. Suuraa mootummaa nu gaafata yaa ammistamatti taasisa. Wallahi billahi mootummaan koopii nurraa godhatee deemaa jira beektaa amma Jawaar irraa koopii godhatee deemaa ajandaa sanirraa bara ajandaa sanirraa dubbate namoota dubartoota teennoo laan irra dhiqqeessodee bar kaabitoon achi keessa taa'ee rifadhee Jawaar agastii onnoo jalatti argama. Fuullee hidhamee fuullee keelloodhaan fuullee jawab ta'eeraa jedhanii gubbaan nu barreessanii. nama dhageeffadhu sitti maatee. Waa isinii dhagaya. Dubbii tana dhageeffadha qalbitti. Ijoolleen maqaan keessan asirra ol bahee laxxafamtanii deebitanii viidiyoo dalaydanii akkas jettanii haasoftan dura xiyyeeffannoo namni argatu isin dura qabamtan. Namoonni baay'een ka Toofiq Deedoo gaafatanii dhageeffadha. Toofiq Deedoo Toofiq Deedoo ada zara da yaki gadi kan nuna ci yaki la ilaha Ija da kai zoro ma. Toofiq Deedoo Kasi ka kuno kana ka be. wallahi billahi Ada marke bar video kanin doa agar subhanallah ya datu. Lalle duranu. Abbo ambar man wol qaban kadan dhaqu. La ani video baka Allah bar lalu. Sirratti cufaadha daba. wallahi ya nama abdi maal jetta amari meerer fatee waan kana dubbannaan video kan Hafaan jirtan yoo general yoo video namaa dhabdan na gaafadha. Namni nama kana qabe Bo ati video sile eessaati darabbii jedhi. billahi dhageeffadhu viidiyoo keessan sarchuu godhee dhabee deeminaa fi sarchuu godhee dhabee deeminaa fi ka guyyaa idaa deeminaa fi sarchuu Wallahi Ayyee tanallee laxxafa. Tanallee. Hasan tanamiti ijoollee shamaraa qaama saalaa agarsiifte guutuu maxxanuu hoddana. abdi dhageetta Abaa tanallee. nama kutaa nama arrabse takka jedhu nama yeroo hedduu asirratti waan politikaatiin akkanumaan agartee homaa arga lallaaku kana koopii irraa godhatee deemaa jira mootummaa nama Jawaar irraa. Takkachuu yaa kana handisa. mootummaa lukoo isarratti argeetiniin ambaasiin baasee miira beeksisa agarte. Ammucaa kana barbarreen gaddaa laalee akkanumatti hasan azaabaa jedhee. Mootummaan maal jedhaa jira beektaa amma nama biyya alaa taa'ee waan arge odeessu waan arge olii gad oofu kana guutuu irratti isarraa koopii fudhatee Jawaar irraa maal taate isa irra dalagu. Amma walumaa gala yoo viidiyoo namaa dhabdan Hasan azaabaa bira jira koottaa. Hasan azaabaa. Jannata si agalcha azaabaan hin qalladin. Isin gorsu dhumarra dhageeffadha. Waan sensitivii ta'e irraa gora. In salphattan biyya galtan hin dhiifamtan biyya namaa keessa teettan nagaan hin teettan.
sensitivii waan ta'e irraa gora. Waan lubbuu namaa adagaa irra buusu irraa fagaadha. Faana dhibba irraa fagaadha. Amma yoo na achi already nama ganda nama arrabsu waan gootan viidiyoo mo waraabaa jala taa'atiniin waan gootan. Afartoo bakka itti galchan agartee mire afartoo daabba galchanii abbo. Maa hin beektanii karaa daabbaa ta'uu inni. Hurri illee maxxanseedhaan. Hurri gaara ilaaloomu. Warra Qabsaa bara 2015 bara inni qabsaa bara 2015 wajji qabsoo. Hurriin qabamee jennaan sareen isa nyaatte akka Ahmad sanii booya gabbayee seerri biyya sanii baxaan maxafoonu. Imanne rifadhe seeta. waa jawaari jedhu fee gabar. Kadir martuu argee. Kadir martuu bahe maree. martuu fidanii. Rifadhe seeta. Bishaanuma kana ta'e. Namni biraa na bira jiru beekta. Kadir martuu maxxansu innoon beekumaan Nama biraatti laxxafe beektaan jawaari babichaa laala yoo feesbuuka kiyya gasseen namicha laxxafe laalle. Isuma laxxafe rifadhe wallahi. Ummanni jalatti wal galchee koopii godhee achi jalatti wal fidaa ummanni fayyaan qabu uummata bar. Uummata harmukaa irra fidaa. Tagaaru kunoon. Nama kun ka guyyaa guutuu gugaree bira taa'ee haasaa oolu kanallee ma fide ante qabee bannee ba. Hurri nyaatamee jira kun kan waraqaalee hin qabu. Hurri gaara cilaaloo Already dhaggeeffata amma warri jala jirtan. Qaban malee Nama kutaa nama arrabsu nama kutaa nama Duraan arrabsu dhiisee nama waan gootota fedhe arrabsu. hurri baxaan baalageenu ganda arrabsu. hurri bataan baalageenu kasuu laadelle illee talammar keenya isarraa barannee barnu hurri gaara cilaaloo 2022 amma addunyaa isin bosochoo maaliif nama arrabsitanii jedhe warri amma nama arrabsu kun illee waraabamaa jira. Pastor ati maal eegeessa? Eewwa galatoom. paastarri maal Dhaggeeffata isinitti himna. Ila amma Dhaggeeffadhaa biyyi isin kenna godina aboo. biyya safuu qabdi. Muutii qabadha. Sabni kenna saba akka salphatti ilaallamuu miti. Saba yoo dubbatullee dubbiin isaa gara hedduutti hiikamuudha. Nuti beektota illee hin qabna. Kanaaf uf eeggachaa safuu duudhaa kenna eeggachaa dubbatuu qabna. Jara kenna maaf akkana wal goona waliin xiqqeessinu. Nu uummata gugurdaa. paastar Amma ajandaa wanti ta'aaru kun Pastor. Isin amma osoma haasoitan kara saba kaa deebitanii akkam isin goon? Pastor. maal goonaree san malee jireenyi hin jiru. Yesuusin malee jireenyi hin jiru maal goonaree. Amma teenya hundaa jesse jawaarin jala fiigaa irraa amantii. Afuuma keessa baraki paastar. Amma ila waan naamnu laali. Ila amma Saamsa qabna qaba. Meeqaa muutii dhiifama nurraa taati paastar sa'aatii ammaa kana. Ummanni rabbiin jawaariin si haa jiraat namni jaanjeera jaanjesse jaanjoonni nu dhiisa. Mataan nu dalagaa hin jiru. Yesuus osoo dhufee ani rabbi nu hin jedhe fudhatu hin dandeenyu sammuu nu dalagaa hin jiru. jarana jawaariif Muhammadin walitti hin fidina. Jawaariif Yesuusin walitti hin fidina. Inni walitti fidere. Eebati nu isisee dammanne tattalayyuu hin dandeenyu. Ila jawaariif biyya takka keessa. Pastor nurraa taa'i namni isaaf Yesuusin walitti fide hin jiru. Zama ijoollee tanaaf hormaata ta'uu danda'a jettuun eeti. Viidiyoo baabure naa ergi bubbe viidiyoo bubbe naa ergi bannaa. Abboo namichi narra dhaame moo jaartiisaa yala daabboo gosote gummaa kana bubbeedha. Na ergi yakkamaa naa qabamu hundi isaatu. Bubbeen tun qaruutee natti hin fakkaattu antee faawulii tuqeeree. Natti ergi please natti ergi bannaati. Dhageeffadhu. An faawulii tuqe faawulii miti dhageeffadha an faawulii miti qabaa jedhee lallabni qabsiisuuf hin iyyine guruppii sikkoo mandoo keessa hin jiru. Liivii irratti teettee akkan ajjeesaa kun turte. Yoo anaasa hawaasaa kiyya dhageeffadha tokkoffaa ani gastirra taa'ee nama qalaan jedhe gastirra taa'ee lallabsin ganda ibalu ajjeefne gandi keenya olaa ka'u hin jenne nama mana na dhufe mana kiyya deemee bakka hin dalagu na dhufe inni na dhufe jennaan qabee nyaachisee teessisee mucaan lubbuun asirra jiraa gadha haati mucaa naa bilbilto buleettii mucaa wal janaa jirra fidee nyaadhu dhugi asii ol nama bada jira yoo dhate oromoon si ajjeefti oromoon wal ajjeesaa jirti jedhee gorsee mucaan gaduma bayee akka waan saree maraatee kana gajjedhe anillee gabbayee akka waan saree maraatee tifaana gajjedhe
gaara keessa ari'ee qabadhe maana dheesita saba keetii jennaan na ajjeeftaaf siree sodaadhe naan jedhe abboo nama na ajjeesu na fiduu edde eega fuudhee mucaa dhukkee irraa kaaseetu ka'antumu Video sana waraabbatte. Isa kana. ka'antumu isaa oromoo na waraabbataa turte Maaliif dhufte si baga gosh. Bakka bakka. Kalaas. Galteer tafaawulii keessa. Kanuma waan guddaa dalaydee ati. Ilma namaa Nama tumaa kaatee. Samboda ajjeestee. Faawulii qabu ettaadde. abboo maaragaa